dubbate biillatti sanan taa'ee obboleessa koo totoo gabaa galuudhaa deemu poolisoonni rukutanii maleedhaa gashanii achi keessatti dhukkubsatee dhiigarii barreessanii achiin yaa waaqni bowaan dhufe achi gotaa sanan taa'ee Yesus egaa otoo fuula kee daaddisuu otoon si kadhadhu haadhoon koo du'aa jedheetan baay'ee boo'e nan bu'aa iddoo sana taa'e waaqayyo isa kan sa'aatii miti kan koo kaleen sababii dhumanni aarii kanarraan kan ka'e kaleen na dhukkuba ture isaan namni kaleen dhukkubu kootti akkas baay'eedha achumaanan ba'ee as gubbaarra dhaabachaa ture dhuga baatonni erga isaan dhugaa ba'anii turaniin booddeetti eessa keessi dhukkuba jennaan anis kalee koosa kanatti dhukkuba gara tokkotti ciisa malee gara tokkotti ciisuu hin danda'u jedhee jennaan ergasitti si qabee si tammaatee tureedha jennaan torbee tokko naasuudhaan kan ka'e natti tammaatee obboleessa koo kanaaf naaf kadhadhaatee suura isaa isaanitti kenna. Akkasittiin ilaalanii otoo ani dhimma kanatti nimi sabatti qabanii mucaa kana ulee namaatu rukute jedhan kaleensaa tokko geedoodhaa ishee dhuftee geedoodhaan dhufe achiin kaleensaa tokko tureera waaqayyo addisitti qayyara atis innis si fayyaa hin boo'innaan jedhanii waaqayyo naa kadhatan isa booddeetti bishaan dhana koo kanatti naa facaasanii gaafas afuurri tokko sirra dhufu maatii keerraas immoo waan kufutu jira obboleessi keessi immoo si fayyaa dhufteetu dhugaa baasaa kennu deebi'i taa'inaan jedhan dhaqeetan taa'ee zayitii kadhataa immoo kennaa jiru zayiticha fudhadheetanii Yesuus egaa kanatti dubbatteetta sagalee abdii bakka haadhoon koo kunis immoo naaf fayyuu qabaa jedheetan deeme hospitaala keessa ture. Achitti in dhukkubsata baay'ee nana dhaqu fincaanii danda'een ba'uu baatanii baasuu midhaan hin nyaatu booddeetti abbaan abdachiitti tagaana dursi jedhee gaafa sana zayitii sana kana fudhadhee deeme achi gaheetanii seenee naan deemu diriireetu ciisa amma zayitii sana poolisoonni sechitti iddoon dhukkubsatu sanatti taa'anii deegu ture hin eegu maqaa kee qaqqabadheetan dhufe poolisoonni kunis gallakkisanii deemu haadhoon koos naaf hin fayya bakkeedhaatis immoo gallakkifamaa abdiidha kun jedheen dhaqeesseenee mataasaa dura taa'eetti dubbadhee xiqqoo gaafan turutti zayitii sana buqqiseetanii nyaatan isaan geessee fi dhaqee sanaan itti naqee afaan kaa'ee laadhee kan dura midhaan laadhee fi biriindaatti sisum qicee obaase isa booddeetti rafiitii guddaa wayii rafeetatti ol jedhee maaloo baga dhufte waan ta'eetoo jireenya koorraa ka'ee haadhoo koonaan jedhe gaafan akkana naan jedhu boo'eetan wangeela fudhadheen deeme taa'ee sun mata duree taa'eetan dubbisaa jiru otuman dubbisuu memee qoyimee wanti ta'e narraa ka'een ofuun kootiin ba'aa ficcaan jedhee tofumaa ka'e achiin obboleessi koo baarii irraa fiigaa dhufee ofii isaatii mee danda'u karaa tokkoon qabeeti naan jedhe of danda'a Yesuus gooftaadhaan jedhee isa booddeetti siree gubbaarraa ka'eetu ofumaan deemuu jalqabe deemee shintibeetii dhaqee ofuma isaatii kan dura baatanii shintibeetii geessan shintibeetii deemee dhaqee dhufeetu Yesuus na fayyiseera haadhoo koo ani fayyeera wayi baattee dhuftee narraa ka'eera naan jedhe isa dura naasifne waa baattee galuun barbaadda waa baattee galuun barbaadda waa fuutee isa du'a nama hambisu fudhattee galuun barbaadda isa salphina nama hambisu isa balbala nama raaba isa dunkaana gaddaa balbala namaa dhaabachuuf jedha hambisu sana fuutee galuun barbaadda miilla keetti dheera ammaa jalqabee qabi miilla kee qabi ammaa jalqabeedha lafa miilli koo ejjeteedha fayyinatu ejjeta misiraachotu dhaga'ama harka kee raasii danda'ameera raasii jedhamas achiin bakka deebi'ee hojjedhee taa'ee nattaasa'uu jalqabe biddeensa kumsaatii gulukoosii harkasaa kanatti jira opereeshinii gochuudhaaf amma riibarii akkasiyyuu Addis Ababaatti barreessuudhaaf jiru marfee 60 tajajameeti amma isa sana gaafa dhufanii garaasaa ilaalanii garaasaa keessaa fayyeera inni isaan opereeshinii barreessuudhaaf ka'anii hin hafi waaqayyo koos immoo haadhoo koos immoo naaf fayyise paastariidhaa dawwalee Yesuus naaf fayyiseera guyyaa borummoo inni fayye hidhaatti deebisuuf jechuuf jiru irratti naaf kadhadha mana hidhaatti deebisuudhaaf jiru paastar jedheen isaaniif innis naaf fayyeera gooftaa naa galateeffadha amma immoo qaxaroonsaa guyyaa boruusaatii 4 irratti eegaa jiru jedheen achiin walgahii irratti gaggeessaa jiru jedhan
dhugaa waaqayyooti immoo walgahii irratti gaggeessaa jiru immoo dhageenya irra nutis baabbicha keessa ture obboleessi gookun achi walgahii irratti gaggeessaa jiru si afur taa'an jedhanii dhufanii immoo nutti himu. Poolisiinis immoo kun akkuma isaanii kanatti taa'ee mucaa eegaa jira mucaa du'aa jechuudha. Abbaa gaata akka barbaaddetti waan gootu qabda gaa'edheen zayitii sana harkaan dibadhe akka nama dubbisuun poolisii sanas harkaan qaban. Isa booddee tana siin taa'u. Isa booddeetti ana siin taa'u na jijjiirama nama biraatti sitti qayyarama inni qayyaramee dhufus maqaa abbaatiin homaan taa'u as jedheen abdadhe achumaan inni qayyarame kan biraa fidan. Annaa kan biraa fidanii nan kadhadha achuun keessan kadhadha. Nama waaqayyo tokko tas keessa dhufe jedhanii mee halkan kana nuu kadhachiisaa jedhaniitu doktoroonni muluu isaanii naanna'aniitu naaf haa kadhattu kutaa sana keessatti nuuf haa kadhattu jedhanii na waaman. Gaafa sana na waamanii abdiin koo jiraataa dhaga'anii numan isinii kadhadha jedheetanii inni narra jiru baasaa hundumaa mo'ee jiraatudha. Innaa dhokoo du'aa jireenyatti naa geeddaree ammas na wajjiniin hin hojjeta jedheetan isaan faana seene doktoroota muluudha kadhadheetan. Zayticha bakka nuuf kenninaan jedhan qadaada intinishiititti qiqqicee muluu isaanii harka isaanii gaafa deemu doktoroota akkasitti ija keessa ni ilaala. Doktoroota muluu isaaniitu harka isaaniitti qicee nan kadhadhee fi booddee isaa yaa'anii waaqayyoo si haa eebbisu naan jedhan. Isa booddeetti namoonni achi keessaa muluun dhadhagaanii mucaa xiqqoo tokko harma sinadhu ganchaa jedhaniinitu haatiin booti baay'ee bootennaan maaloo nama waaqayyo beekootuuti waaqayyoon naa kadhadhu mucaa koo du'aan baadhee galaa deebi'aa gara qeetti achumaaniin achi keessa seenee zayiticha fuudhee afaan mucaa gubbaa irratti qicee mataa mucaa jibeetanii Yesuusin fayyisaa fayyinnuun fudhattee galtaan jedhee innaan ammana jedhu mucaan inni harma hodhuu didee harma hodhi. Fayyaasaa dugdatti baatattee dhufanii doktoroonni ilaalanii isa duraan dabarsi jedhanii mucaan harma hodhee gulukoosii sitti buqqisanii isheen fayyaa dugdatti fudhattee bariitu isaa galte. Isa booddee dubartiin ciniinsi fakki tokko hin jirti. Obboleettiin koo hangaftiin immoo na bira jirti. Maaloo haadhoo koo akkatti kutaa sana keessaa baay'ee boossi riivarii barreessanii fi isaanitti meera bilbilee baastariitti jechuudha. Achiin akkasittiin cannaqamaa jirti dabarsaa jedhanii miti. Maaloo kootti mee dhaqiitii kadhadhuuti. Isa biddee dhufte kana dibimee waaqayyo dinqii hojjechaa jira naan jette. Achumaanin dhaqe achi keessa seenee ishiis dibeen garaa kee dibadhu jedheetan zayiticha garaa ishii dibattee isa dura dabarsi jedhanii ciniisuun itti hammaate. Isa booddeetti irraa yaa'aa nuun jedhan dhufanii. Egaa gooftaatu jedhu jedheetanan nuti hin baane doktoroonni seenanii ishiin deesse jedhee abbaan manaan immoo iddoon jirutti naa daawwate. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namoota baay'eetu achi keessaa fayyegaa yeroo keenyaan malee namoota baay'eetu achi keessaa fayyee dangiffiitii kan qabus immoo zayitii kana dibatee achi keessaa fayyee otuma nan achi taa'uu isaan muluu isaanii ba'anii galan. Mee galateeffadhaa caagodhaa jiraatu. Achiin paastarii bilbileen haadhoo koos naa fayyeera amma immoo akka achitti naaf hin deemne jalaan deebine manadhaa keessatti yoonni fayyina jalaa deebisu paastar jennaan walgahii irratti gaggeessu harki waaqayyo immoo xaalqaa galeera innis siif hin ba'a fudhatteetum galtanaan jedhan achiin galee obboloonni koo muluun hin boona kan inni keessatti ajaa'ibsiifadhe hojii waaqayyo dinqiidha kana jedhu maatii kootu baay'ee isa jaallataa irraafamu ture achiin maatiin immoo sodaatiin irraafaminaa naan jedhan isaantu irraafaminaa harki waaqayyoo irra jira hin baattin deebi'u sodaatiin naan jedhan achumaan maatii kootiin as deebi'anii warra na bira jiranii hin sodaatiin waaqayyoon ba'a jedheeraatii an abdiin qabaan jedheen achumaan bakka nama nuti amantoota nutis waaqayyo beekaadha bakka jedhanii dhiisanii ganama sa'aatii 4 irratti doktoriidhaan as nu bira jira yaalamaa jira kan jedhamu waraqata naa barreessaa jedhee kan barreessisee isuma irratti kadhadhee waraqata dugda duubaan zayitiitti tuqeetanii wanti baabichatti asii achii biraazarii kootti kennu qaxaroo guyyaa gaafa inni silaa hidhaatti deebi'u sana gaafa geessanii mucaan dhibamaa jira dhufuu hin dandeenyanii waraqaticha geessan gaafa geessanii suufaa guddisaa baayisaa bilisaan gaggeessineerra jedhanii as natti deebisan. Hallelujah! Iyyu
ko gadi fameera arran ko gadi fameera arran ko gadi fameera sidera ka Yesus ganda meera Gafaka kanatti sinitti dubbatan qalbii si fakkeessina illee charchii kana miti garuu waaqayyo baay'isee isaa keessaa nutti dubbata qalbii nutti fakkaata garuu iddoo kana heerba jira fayyina jira waan ta'eef warri dhukkubsattanis ta'e warri obbolaadha haadha lammiidha bakka abdii keessan kutattan fidadhaati ba'aa keessan ofirraa jigsaati isa garbichi waaqayyo akka kanatti sinitti dubbatu kana fudhadhaa galaati ittiin fayyaa hin dagatiina ana waaqayyo holmaa kana naa godhe kana gooftaa kooti Jelbana ndema waaqayyoodhaaf waadaan isaa Galatamida waaqayyo galateeffadhu godhi kan kee hojjetamaa jira dhaabati galateeffadhu torbeen nufu guyyaa galata kee haa ta'u turfeen nufu guyyaa galata kee haa ta'u guyyaa dheeraa guyyaa galata kee haa ta'u guyyaan boolii guyyaa galata kee haa ta'u Yesuus Haleluya balbalota hedduu sirratti banama Amen Amen Yeroo se pidiyaa sun ishee kana kate eegan kun beeku natti himte tu inni kan geedoo dhaabee dhufe galateessa asii mana jala taa'eetu kaanserii irraa fayyee dhufee galateeffatu amma amantii kee jiraatta kana booda Amen namoota baay'ee karaarraa kaasaa jiraata Amen በብዙ በረከት ይባረካል አሜን ብዙ ሲንግልት ወጥቷል ራኪሊታ ከማሊ አከገላና ኪሎ ከደበሌ ነው አሜን